isa kana wanni nama bochesu jijjiiruu didan. Tamak maitu way babale jettuma. Bakkee itti dheessanii hafuura baafatanii jiru baale malee jechuun kun arsii makana kabaalillee waan biraa ta'e. Faranjii Arabaa fi gartee Afrikaanota kamiyyuu dursee namummaan gartee keessatti kan mirkanaa'u. Oromoo kamiyyuu durallee ka dursu arsii malee jiru. Shakkii tokkollee hin qabu kana keessatti. Nama fooyyayaa ofii gadi oolchitee ati ammoo isaa ol yoo jiraatte namni sun na caalaaf isuma ijaan laalaa ooltallee. Dalagaa dhiiftee isuma ofirraa waan eeydu arsiin akkuma jirutti akka waliigalaatitti bareedumaan akka addunyaatti tokkoffarra yoo kenne wanni nu raangesseef nu qaanyeessu tokkollee hin jiru. Wattakkallee. Akka nu deebinee bifa keenya ilaalan godhaa. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Kasanirra bada'attu jira. Kagaraa jalaa wal ijaaree ibaluun haafilluu jedhu uummata islaamaa iftoominaan ala garaa jalaan ati ibaluun harka itti baasi ati ibaluun harka itti baasi ka jedhutu jira. Calcal kunillee calii garteetiin namoota yoo bakkee iddoo namni keenya itti gubame kumaataman. Zad Podcast. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوت دعوة زاد بودكاست. هندي كيسني يدوس نيرتين تلاقيني ربي الفيس برها قبته الرس قويا سكان تاجي ناجه كيسما زاد بودكاست نستوديو تدريب نجرا هندي كيسني يسكان تاكنا حنقة مراتي دعوة داسن جدا وان بايرا برشوا دنيتني سكان تاتوسون سين رت هندي كيسني يسكان تاكنا نموت هدو برها قوف به كيسم بعدا لايك شير بشتو كان تاجني أكسر ممنون من كنا فارا وتاتن سبسكرايب قد زاد بودكاست ميديا كيسن بكين نجهو كون جاهزين جيشور بعد كلتي مانغرا كيسوما كينات سندبرسا كيسوما كين يردر بي أستدي هاتني سكنتا بل سكنتا بريدا نمون هدون جالتني كسوما مو إردي بساتي نوديه ساجتني كيسوما سنجاهات وتنيدا إن شاء الله خر سكنتا بريدا قافي ويردر بي كأتري والكبتي وان هدو كاسني الرمر اتاري إن شاء الله أستاذ وامرتك كبجني وامرتك إن لما فعلك كبجني استوديو زاد اليوم كيسني في قالتهم والفردا قالتهم هاي لين والفردا جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ما شاء الله مي أكهروات دعوتها والبرشون وامر بجسولين تفكاتو هاتوتي أكمنا مسكن تاجل قوتي والبرداني سلام جداني نمني سن بيني سن هابرتو كيسن بيكو سن هايدتو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتوني كنا نجيني ربي أرجايان كنا بالآن بكجرت مرتي سن هذا كابو جدا سجنتا كنا هجا وقرني وهو بنتي يرور رايروتي إن شاء الله تعالى نما ولدك أبسي سطانا استديو كان اللي كبركة ربي وهاجدو قدنا يسال ربي اتهايدو يردر بسجنتا بلاد اللي نيجرا أكم أنا نمرتنو فيديو سن أرجعتوري إنسان قرطة سيناتي نموان هدو قرطة كتابان كوبي ساجرودا akkasuma namoonni hedduun kitaaba isaanis bira dhaabachuudhaaf bilbilaa tottanii fi ambas akka raaf hin qusanne ustaaz mee sagantaa yeroo darbe kaasne irratti namoonni hedduun keessan na barreessaa turan koomantiis ka kennaa turan jiran san keessaa arsiin lafaan 10 namaan 12 jedha akkasumaami arsiin lafaan 10 namaan 12 jedha daangaa haga daangaatti arsii kurnan lafaan 10 ta'uu isaa addaan baasanii lakkoofsanii jirtan. Saalfanneetuma 10 jenne malee digdama. Saalfanneetuma 10 jenne kana amma nama biraatiin koomentiin nu baay'ata. Mee tama amma arsiin irra jirtu tanarra gabaabbanna jenne gaafuma Afrikaa guutuu nu arsii jedha ka haga jedhamu tokkotti silaa dubbiin deemeet nama waliin nu buuse jecha mami ma cal'ifne. sila arsomni digdama kudhanii maaltu jiraami bahara al-Hindi irraa haga bahara diimaatitti arsomuma qubataa ture kuni waan shakkamullee guddaan qabu haa ta'u gartanii amma lafuma irra jirru tana irratti eega kana gartanii qoonnee isinii himne tanuma galatoonfadhaa jedhaan isinam dhagaanii ma ayye gaaf sandaan garraa haga daangaatti arsii 10 jettan lafaan 10 ta'uu isaa himtanii jirtan sirriidha namaan 12 ta'uun eenyuun fa'a jedhee namni keessaan natti barreessa jira namaan 12 ta'uu san balballoomii barbaadanii addaan baasuu barbaadanii jennee jirraa miiree gaafuma san illee sagantaa dabre keessattis jennee jirra 12 suni 5 sikkootiif 7 mandooti jenne 5 7 yoo walitti edaanii hagam 12 shanan mandootu eenyu fa'a baniin Israa'ilillee akkuma san 12 akkuma Quraanni jedhu 12 asbaatan umamaa jedha rabbiin gartanii akka Yahudaan hin godhini lakkoo isa walitti gali
malee kun ka arsiiti suni ka gartee banii Israa'eelii lakkoofsa walitti galee arsoomni ammoo atooma namoo mallee qaroo mallee rabboo mallee maraa qaba arsoomni qorsooma jedhan. Qorsooma jedhan. Kanaaf gartanii arsoomni kuni lafa gaafa Afrikaa kana keessatti onnee gaafa Afrikaati akkuma duraan jenne lafaanillee namaanillee onnee gaafa Afrikaati wama tokkollee wanni isaanitti fakkaatu hin jiru jannata duniyaati. Warra uummanni Arsii kun? Jannatuma duniyaati nama jaalatanii eega kana nama hawwatanii dheerissanii yaadanii gootallee qabanii akkanumaan goota jechuun nama ija babaasuu miti. Gootummaa aqlii waliin jirtuu fi hayyummaa waliin jirtu gootumanii isteeppii yookaan sadarkaa rakkoo tokko deebisuuf itti deeman qabanii araaraaf dursa kennanii eega kanaallee gartee yoo araarallee didan daangaatti himatanii daangaallee nama san namarraa qabu yoo dadhabde rabbiin gargaarsifatanii waraansa yookaan lolatti seenanii hinjifachuu malee hinjifataman uumaa isaaniitti. Maaliifi roorrisan isaan. Roorrifamnaan ammoo akka ajaa'ibaatti qolatan ammallee tartiiba bakka isaan qolachuu san ga'uuf tartiiba irra deemantu jira. Maaltu dursa waan jedhu hayyoota akkasiiti gartee arsooma jechuun hawaasa salphaa miti. Shiruma wahiittu gadi qabe malee nama biyya isaatii miti addunyaa guutuu bulchu. Uma tokkollee shakkii tokkollee hin qabu. Sammuu gurguddoo burkisiisa Arsiin. Arsii akkana hagana gahu ka seenaa isaa hagana gahu kana shiruma akkamtu shira hagam gahutu isa jilbiiffachiise laata. Shira salphaa miti. Shirri isa jilbiiffachiise tokkoffaan falfala. Falfala itti godhame. Ayyaama gartee imbiraaxoorota Minilikii fi Haayile Sillaasee keessatti gita bittaa eega kana gartanii warra afaan qawweetiin biyya kana bite keessatti shira guddaatu gartanii as keessatti deemaatiin hin ture. Shira san keessaa irra cimaan ka biyya kana dhamaasee falfala. Maajikii gartee biyya Hindii, biyya Suudaanii, biyya Giriikii, biyya maajikiin beekamu hundarraa argitanii fidanii asirratti akka gartee biyyi kun dhama'u. Hooggansa yookaan gartanii mataa biyyaa baalabbaatota gartee biyya kana waamanii tarii gartee foon urunguutii fi foon adurree ka keessa jiru. Eega kana affeerraa akkasii gartee affeeranii namni kana nyaatee galee eega kana diina arguurra ofii wal arguutti deebi'e ajaa'iba. Nu waan kanallee wayita qorannu maa akkas tahee jennee wayita qorannu adurree kana wanni foon isaa falfala san keessatti gartanii oolchaniif akka namni wanni dhalee ilmee ofii deebi'ee nyaatu adurree malee hin jiru akka ofitti deebi'anii ofii wal nyaatanii fi wayita gartokkee dhaabatanii ijaan diina laalan diinni osoo isaan biran gahin fincaaya waan ta'eef gaafa ofii walitti deebi'an ammoo diinni qabeenya isaaniitii fi eega kana hayyummaa isaanii kanallee birmadummaa isaaniillee sarbee gartee akka burkutaayan taasise falfalli sun irratti hojjetee jira. Ammas immoo wanni foon urunguu keessa oolchaniif urunguu kana allaattii mara jibba. Akka hawaasa kana hawaasa keessattuu Arsii jedhamu kana hawaasni yookaan sabaaf sablammiin hundi akka isaan jibbitu irratti gartee xiyyeeffatamee falfalli akkasiillee lafa tana keessa jira. Rabbiin falfala sanillee nurraa haa hiiku. Yaa Rabbi nurraa deebisi. Du'aa'ii sharciyyaadhaan eegana gartee kadhaa shari'aa wal simtuun gartanii kanallee ofirraa hiikuun du'aa'ii godhachuun fitnaa diinii duniyaallee Rabbi nurraa hiiku jechuun baay'ee barbaachisaadha. Inni lammataa ammoo baayoloojistiidhaan argitee vaayirasii baayoloojistiidhaan miidhamaa ture. Horii irratti namarratti akkasitti miidhamaa ture lafa muudaa lafa akka dirree Sheek Huseen kanatti abjadii irratti vaayirasiin gartee xaaqaa irratti eega kana gartee namaaf gurguramee namni uffatuma maallaqa ofiitiin bitatee uffatuun argiteetiin miidhamaa ture du'aa ture shira akkasiitii kaasirratti deemaa ture sanittuun dhaabannee shirri deemaa ture kun dubartii 40 biyya London jedhamtu Ingiliizitti ergamee biyyuma kanarra Ingiliiziin wayita san gorsaa biyya warra nama bituu kana beera 40 achitti waamanii haraqee barsiisan. Haraqee barsiisanii magaalota gara 40 irratti qoodanii namni haraqee kana dhugee ilaalchi isaa akka faca'u nama yaada qabu nama of ijaaru nama dammaqu akka hin taane argitaniif haraqeen kunillee gahee guddaa taphatee jihaan amma kunoo nu keessa jirru kabaalee ka
luka harar kunii fi asiiteen karaa gammoojjii kennaa kun haraqee kana khamriin haraama jechuutti amantiin haga tokko waan gartee keessa jiruuf didee jennaan isa kanaallee gartee tiniin Yaman deemanii haala itti caatiin biyya kana seenu godhan. Eega kana muuda kanallee haala mijjeessa muuduma namni muudu kana. Eega burkuteessaa dhamaasaa yookaan gabroomsaa keessaa muunni kenna kunillee bara gahee guddaa qaba. Muunnummaan ishee Hussein Gadeeman kun. Hayila Sillaasee nu dhufee ziyaaraa bara. Irraan oolinaa kana hin jira. Namni ji'a jaha achi deema ji'a jaha ol deema hojiin hojjetu waan baratu. Argitee gabroomsaaf namaa haala mijjeessa waan jedhu fedhii isaaniitti waan wal simeef kuni sadiin waan gartee qawween lolanii hin arganne ol itti milkaa'anii jiran. Kanuma dhamaase malee arsiin uumaatti gaafni Afrikaatuuf irraa baasuu hin danda'u jara kanaa miti. Akkasuma jilbiiffachiise. Kanumatu jilbiiffachiise. Osoo kanatti hin ta'in dura. Kun garri bayaa kun caatii itti gadi taa'ee ammallee nama xahaaraa malee nama ni biraa qaamuun dhugaa jetteet akkasitti seensisee gartee warri CIA jettan kun akkasitti seensisee nama xahaaraa qabu islaamtonni kun qaamanii sammuu facaatuuf akkasumatti facaasan amma diriiree namni biraa amantaa biraallee caatii qaamuutti seeni malee jalqaba bara xahaaraa malee wudu'a malee yuun qaamanii islaamtota sheekii fi gartee nama tokkotu qaama wanni akkasii seensisaniif warra haraqee didisan barbaadan. Egaa kana araanni araadumaa miiree alkooliin alkoolimaa miiree kabaalaa ta'e ka dhugaatii ta'e tokkuma wanni barbaadamu solushiniin wuxxeetiin isaa deemee sammuma facaasu maali sammuun akkatti yaaddu waan jedhuutu dhibe. Maal uummanni akkatti mala beekuu fi lolallee beeku jechuu kanatu nama rakkise. Aduu takkatti gartee Leenjisoo Diigaa 20 ol irraa ajjeese warra gita bittaa kana. Niitii Minilik mara haalli irraa itti fudhatee zamana dheeraa Leenjisoo Diigaa bira turte jaartiin Minilik mataanis waa beekamaadha jarri nu wakkatu kana warrummaan kuunu. Warrummaan akkasii. Leenjisoo Diigaa wakkatan. Uummata akkallee shakkii tokkollee hin qabu. Kan ammoo seenatu hima. Hujii isaatu hima malee qabatamatu hima. Hayyee mee jalqaba irratti gaaffii sin gaafadhe ture. Namaan 12 jenne Arsiin. Namaan 12 san nu haala kooytaniif jedhan. Arsiin namaan 12 ka jedhamu kana 5 sikkoo 7 mandoo jechuu. Akkas. Sikkoon kun hangafa. Eega kana sikkoon kun ilmaan 5 ka inni qabu. Mandoon ammoo itti aanaa ilmaan 7. Walitti arsoomni akka waliigalaatitti lafa kurna lakkooyne san keessa ka jiraatuu fi ka iddoo biraa ka beekan irraa deebine siniin jenne san keessatti illee ka jiraatu. Argitanii 12 kana keessaan bahu. Ilmaanuma 12 arsee kana keessatti lakkaayata. Hayya. 5 sikkoo 7 mandoo kana keessaan bahu. 5 eenyuun fa'a? 5 sikkoo ka jedhamu bullaalla. Takka. Waaji. 2. Jaawwi. 3. Ilaanni. 4. Wacaale. 5. Ilmaan sikkooti. Ilmaan sikkooti kun 5. Hayyee ilmaan mandoo. Ilmaan mandoo 7. 7 ammoo raayya. Kajawa. Hawaxa. Wanama. Uta. Waayyuu. Biila. Warra mandooti. Warra mandooti. Karrayyuulleen arsoomuman raayyiin jedhanii karrayyuun obboleessa arseeti ka jedhullee seenaan hin dubbata. Eega kana homa ta'ee ta'u obboleessa arseellee ta'uuf ilmaan arsee keessattillee 7 mandoo keessattillee karrayyuun lakkaayamu karrayyoonni illee kennuma. Obboleessi namaa kama namuman raayyi jechaadha. Homaa fagoon dhaqu jechuudha. Hayyee mee namoonni tokko immoo akka jedhanitti waan kana isinirraallee dhagahee arsiin kun sadiitti qoodamaa jedhan. Qoodni sadii kun maa inni? Arsii sadiitti kalaallu seenaan kun akka arsii qofaatiin akka Oromootillee hima ka'a. Arsoomni sadiitti laala nama kana. Namni nama ta'e kun arsima osoo jennu arsoomni bakka sadiitti kaaya. Arsiin tokko arsii ukaa jedhama. Arsii lammataa arsii lubaa yookaan labaa jedhama. Arsiin sadaffaa arsii lukaa jedhama. Ka lukaa? Luka jedhama. Ukaa. Luba, luka. Inni ukaa jedhamu kuni arsooma keessatti nama hiddaa fi lidanni isaa akaakuun isaa arsima ta'e. Abbaa 10 abbaa 20tti arsooma keessaa kan ba'an. Inni kun arsii ukaa jedhama. Isa kana keessatti gadoomni illee yookaan hoggansi illee isarraa ta'a. Akka seera arsiitti.
Inni lammata arsii lubaa yookaan arsii labaa jedhama. Luba bulchiinsa gartee aadaa Oromoo san osoo hin tahin luba jechuun hiikni isaa asitti akka waliin dhooyine labsii jechuudha. Yookaan labsuu jechuudha. Sanii luba jenna asitti hiika addaa qaba. Jecha tokkotu hiika hedduu qaba. Sanitti akka luba akka bulchiinsa gartee aadaa Oromoo sanitti akka hin fudhanne. Luba jechuun labsiidha asitti. Arsiin lubaa yookaan ka labsii kuni nama hiddi isaa Oromoo hin tahin Oromoo keessa ka taa'e afaan isaanii aadaa isaanii barate jiruuf jireenyi isaa arsooma keessa ka ta'e. Arsoomni konferansii yookaan gartee yaa'a guddaa irratti awucaacinii jedhan akka biyya teennaatti. Yaa'a yookaan konferansii gurguddaan awucaacinii jedhan. Yaa'a san irratti ka labsameef. Ebaluun kun gosa tiyya jedhamee gosti inni keessa jiraatu sun labsitiif. Gumaan isaa gumaa tiyya, jiruuf jireenyi isaa jiruu tiyya, du'aa jiruun isaa du'aa jiruu tiyya irraa dhagayaa jedhan. Ani isaa inni ana jedhee labsaaf. Yaa irratti namsi arsoomee gosoomee argitanii gumaallee yoo ka itti galtu taate ka irraa fixu gosa inni anillee isa jettee isaa labsite sani. Kuni arsii lubaa jedhama. Sadarkaa lammaffaarra jira. Gadaa waliigalaa hoogganuu hin danda'u yoo itti aanaa ta'e malee. Kaalubaa kun. Kun arsii lukaati. Arsiin lukaa kun nama saba biraa hawaasa biraa biyya keessa taa'ee afaan biyyaa baratee eega kana agartee aadaa biyyaa baratee biyyuma waliin jiraatu hin labsineef illee isa. Inni kun kama lukaa jedhama. Akka kanatti kaayaa sadiitti addaan baasee. Gosa illee tanuma himataa? Gosa tanuma himataa. Himatullee inni hiddi isaa akkasii tan imitti ishaaran kalabsaniif san ammoo hin tuqan. Kennuma jedhanii san gosuma inni isaa labsiti san itti himan malee ka inni hiddi isaa achi haa ta'u biyyuma kana jira jedhaniin isa. Hoggaadha. Itti aanaallee ta'anii biyyuma keessa jiraatan ka arsoomanii cidhaa fi du'a isaanii jiruuf jireenya isaanii biyyuma waliin oofatan. Ka lukaa ta'uu isaanillee of beekan biyyillee isaan beeka. Hin labsineef ka. Hin arsoomsine jalan sararreef xiqqoo. Akka nama lammii lammaffaatti jechuudha. Akkasumatti jiraata. Kana waliin ammoo ima ammatan ima hawwatan isallee. Miidhan arsiin nama miidhu. Nama waa miidhullee irraa dhogga. Bira dhaabataayyuu ka ofii caalaa san bira dhaabata. Uumaan isaanii civilized nation jedhama. As the world Arsii nation or society in African Horn. Gaafa Afrikaa keessatti qaroomina jalqabaatiif argitanii nama ammachuuf hawwachuun akka bineensaa nama nyaachuu dhabuun faranjii arabaa fi gartee Afrikaanota kamiyyuu dursee namummaan gartee keessatti kan mirkanaayu. Oromoo kamiyyuu durallee ka dursu Arsii malee hin jiru. Shakkii tokkollee hin qabu kana keessatti. Saalallee ittiin qabnu ittillee hin qaanyuuf qabatama jiru waan ta'eef. Namni bakka biraati namni ilkaaniin isa nyaatee duwida isa kutee lafee cabsee ari'e. Asitti dheessee asitti baya. Wayita makmaaytu wayi baboolee wayi babaaleen jettuma. Bakkeen itti dheessanii hafuura baafatan hin jiru baale malee jechuun kun Arsii kana ka baalillee waan biraa ta'e akkanuma bara kana waan waakkatan hin jiru kun bara. Asumaa nyaattee asumaa dhuydee asumaa bara baatee asumaa waakkachuun hin ta'u. Ol'aantuma hawaasa sanii yookaan gartee midhaagina jamaalummaa eega kana garteetiin ammoo bareedina hawaasa sanii dhoofsuun hin ta'u yoomiyyuu. Barbaachisaallee rabbillee nama komata dhugaalleen si komatti. Dhugaan turtullee ammoo oluma baati. Kunoon dubbataa jirraami. Hin dubbata namni. Arsimarraa akka muka odaa sawwanni ati gartee darbitu wahiin jiru. Xiqqoo yoo waan yoo wayiitti jiraatte ani hin beeku namni yoo akka wal bira taru wayii sana garteetiin immoo tuyyuu kitaaba Qur'aan itti qaraanee keessaa baafnaa jinnii waan yoo san kanaanaa waan jiran namni akka isaanii hin argamne duniyaa irratti. Hayyee kabajamtoota daawwattoota Zaad Podcast hundi keessaniyyuu sagantaa ajaa'ibaa sagantaa seenaa Arsii waan takkaan dhagahin waan isin dura dhagahin waan qoratameen argin hedduu isaanirra dhagahaa jirra haa galatoomanii hundi keessaniyyuu akka dhaggeeffataan abdii qaba itti bohaaraa sagantaan jalqabne malee hin xumurre Arsiin kanuma waliinu ejjennoo mataa isaa qaba. Ejjennoo qaba. Ejjennoon Arsiin amma kuni yoo gartee wal madaalchisne Oromtoota birootiin jechuudha. Arsii
arsii waan adda isa godhutu jira. Ejjennoo qaba arsii. Konfidensii waan jettan kana ufitti amanamummaa isaa walitti namni qabu hin jiru. Gadummaan fudhatu. Du'ee bada malee arsiin amala akkasii qaba. Nama hin shilatu gadi hin jedhu. Mootii rabbi isa uume jechuudha arsii kana. Gita bittaa warra qawwee afaan qawweetii warra nama bituu wajjitti yoo laalle. Fakkeenyaaf Oromoo bakka sadii kenna ammas. Ejjennoo arsoomaa kana walitti yoo laallu Oromoo kana bakka sadii kenne laalla. Oromoo Walloo yoo fudhanne fakkeenyaaf gita bittaan waa lama irra fide. Afaan keessanillee jijjiira. Loqoda keessanis jijjiira. Amantis jijjiira jedhanii. Warri Walloo suni afaan fudhataniit amantii didan. Amantii ofirratti turanii sabummaan isaanii yookaan identitiin eenyummaan isaanii jijjiiramee amma gosti gariin hagaa nuti Amaara jedhan tokko. Gahan. Achi gahan beekamaadha maa. Oromoo ayidallahum jedha barkammaan yookaan warra Baabboo warra Iluu maqaan kunu Oromoo ta'uu isaa ibsa bar. Warra Heebanoo warra Booranaa warra Dawwee warra eenyu jedhama. Inni kun akkanatti waakkachuu danda'e gaafas afaan filate. Afaan eenyummaa namaa jijjiiruu irratti gahee olaanaa qaba 180-90 qaba. Kanaaf afaan san tasa filatanii isaan amantiirra afaanuma jijjiiruu wayya jedhanii amantii Islaamaa kana khatmin nu bada rabbii wal banna waan jedhutu mataa isaanii jira. Dhugaalleen sanuma argitanii achitee irratti nummaan isaanii Oromummaa irraa gara biraatti jijjiiramuu danda'e. Achi as yoo deebine ammoo Oromoon Shawaatis irra fidame akkuma jararra fidame kana jarri ammoo afaan hin didanii amantii fudhatan. Akkasumatti kun eenyummaan isaanii garuu hin jijjiiramne amantiin isaanii jijjiiramee jira. Dirqama itti ta'ee akkasitti isaanillee fudhatan. Achirraa ayi dabree amma bakkeen deemnuuf asii sadaffaa kanarratti tirateetiin eega kana wayita arsii bira gahamu lamaanuu hin dide. Afaanillee jijjiiruu dide amantii isaallee jijjiiruu dide. Sababa kanarraa kaka'ee hawwotarraallee eega kana harmi cirame abbootarraallee harki cirame. Amantii isaanii diinii isaaniillee jijjiiruu ka jedhan wamaa naqamu minhum illaa an yu'minuu billaahi al-aziizi al-hamiid. Argitee wanni irra guddaan amantii isaanii irrattii fi eenyummaa isaanii irratti cichanii argitee wanniin isaanii jijjiiruu didan. Jennu. Isa kana wanni nama boochisu akkasitti gartee hawwotarraa akkasitti harmi muramee abbootarraallee argitee harki ciramuun kun qabatamuma. Bira tarii ammoo calcal lafa jedhamu raayituu kana keessaa hin dubbatamne dhooyfamee jira. Calcal kunillee calii garteetiin namoota yoo bakkee iddoo namni keenya itti gubame kumaataman. Raayituma kana keessa calcal jedhanii iddoo amma mootummaan jijjiiramaa kunii yeroodhaaf haa galatoomu. Itti biyyaawwanni ijaaraa jiru kana. Eenyu inni kun bishaan itti kuusan kana jallisiidhaan akka fayyadaman bishaan ol ittisee akkasitti itti ijaaraa jiru sun calcal jedhamti lafti lafa seenaati. Duraan maaltu itti ta'e yoo jedhamu namni hedduun kanallee quban qabu calii calanqoo ka Harar malee ka biyya Baalee kana namni hin beeku. Kunis gartee qabatama jiru kumaataman namni gubamee ibiddaan. Ejjennoon arsii sadarkaa kanatti gadummaan fudhatu gadummaallee hin taqabbalu hin bada malee baduun isaa sunillee qabatama. Nuti waan hin jirre waan argitee kijibaa oduu olii gadi noofnu. Ejjennoo cimaa qabaachuu agarsiisa. Ejjennoo gayaa qaban isaan amantii isaaniillee afaan isaaniillee eega kan agartee hin jijjiirre osoo isaan hin jiraatin Oromummaa maali wanni jedha wayitu hin jiru. Lawlal arusiyyiin walaysa hunaaka lugha Oromiyaa walaysa hunaaka iqliim Oromiyaa. Wilaayaa yookaan mootummaa naannoo Oromiyaa maali ka jettan kun Oromoo kana namni tursiisee asiin gahe arsii kana. Goototallee yoo lakkooytan Baalee makana fa'arraa jala qabuun hin malaka. Kunoo siidaa asuma kunoo nu dura dhaabdan kunillee maaluma kanaaf dhaabdan na fakkaate. Seenaan reermi nyaatu jedhee haa caalu. Akkasii rabbi barakaan maraa yoo haa godhu kun kana fakkaata. Hayyee kanaa wal qabatee gaafii asiin gaafachuu barbaadu teessumaan lafti arsii jedhamtu amma Baalee fi Arsiitti addaan qoodaniimi. Lagaan qooduu warri biyya kana bulchu qoodirraa kaka'e malee arsoomni tokkuma. Tokkuma hayyee. Baalee wanni jedhamu kun akkuma sagantaa dabre keessatti kaafne lafa jennee dubbanne. Arsiin ammoo arsimatu horii nama kana mara ka Baalee qubatus ka gara biraa haga kunno
hawaasitti ka qubatu kana hundaa'u arsimatu horee gosti illee tama Baalee jirtuttu yookaan Diidaa yookaan Gadab yookaan Laangannoo yookaan Booru jira. Kuni gartanii hawaasa tokko. Haadha abbaan illee hawaasa tokko. Aadaa fi amantiitti illee hedduu tokkuma. Kanaan akkasitti lafaa fi malkaan qoodee akka hawaasa garaagaraa titti akka inni wal hubatu kan taasise bulchiisota asiin dura dabran ka isaan jibban ka addaan qooduu gartee barbaadan gosa biraa warra duubee ka jedhan kana faa fidanii bishaan waabee kanarra hin jiraatanii kunu warra kana wanni fidaniif asumatti arsiin lamaan eegana warri Diidaatii fi warri Baalee akka walitti hin dhufne addaan qooduudha. Burjaajessu tamsaasu kunillee waa heluma ji'oogiraafii isaanii kana addaan facaasuu fi hawaasa biraa qubsiisuun kunillee akkuma gartee ihtilaala biyya Falastiin keessa Israa'el qubsiisan kana kunillee uma akkasiitii wal fakkaata biyya kana baay'ina isaa xiqqeessuu akka walitti hin dhufne yaada akka waliin jijjiirree godhuu kunillee obboleessuma muudaa ka haraqeetiif caatiisanii bara uma gartee gabroomsuu irratti nama gargaarurra isuma tokko kunillee akkasitti irratti hojjetaa turan. Walumaa galatti waan baay'ee kaastee jirra. Hagana deemnan seene waan arsii waan baay'ee haasofitanii waan baay'ee kaaftanii maashaallah. Inshallah. Jazakallah khairan. Hayya. Namaan deemti. Namaan deemti. Waan hedduu keessa deemnee sila haasofina. Mee gaafii lamaan tokko isin haa kaasutti. Waa'ee amma haala amma qabatama keessa jiru wal qabatee waa'ee filannoo majlisaatii wal qabatee hawaasni kun baay'ee nama akkamii akka filatuu qabu wanni isaaf ifa ta'e illee hin jiru. Ammariif namoonni tokko tokko gabbahanii nama akkanaa filadhaa jedhaa jiranii majlisni illee ifaaf bilisaan gabbahee nama akkanaa filattanii waan akkanaa filattan jedhee waan inni ibsa baasillee hin jiru. Kana keessatti isin maal jettanii filannoo kana keessatti keessa gabbuunee dippilee haasa'u osoo hin taane irruma irra namni akkamii akka filatamuu qabu hawaasa kanaaf namni akkamii akka barbaachisu asumaan hubannoo haa argatan jedheeti. Kanarratti afaan warra kaabaatiin bulchiisni as dura ture Mangistuu Hayilamaariyaam waan jedhe tokkotu jira. ያልተደራጀ ያልታጠቀ ህዝብ ዋጋ የለውም ከጀደ ጅራ namni hin dammaqin isinii gala kan hin ijaaramin kan hin hidhatin hidhannoon ijaaramu masanii qawwee ofitti rarraasuu qofaa miti argitee gatiin qabu jedhe dhugama humna qabaatu malee eegana dammaqee waa baratu malee eegana ijaaramu malee namni biraa kiiloorra yookaan miizaanarra isa kaa'uu hin danda'u. Hawaasni waggaa 150 ammoo diinni irratti hojjetaa ture kun karaa kamiinuu haraqee obaasee caatii qaamsisee muudata haala mijjeessee fi tarii gartee ji'oogiraafikaalii akkasiin jenne kana lagarra nama biraa qubsiisee cidhaaduu akka walitti hin dhufne godhee eessaa dhufte jedhaan dachii inni irratti dhalate irratti eega kana gartee eenyummaa isaa gaafata. Eenyummaa isaa afaan isaatiif dachii isaattu ibsa sila. Namni akkasii isatu sila akkas namaan jedha malee nama fuulli isaa gartee biyya biraatii dhufeen beeksisa. Bifti arsii kunillee magaalaa beeytani. Golden color jedhama bifti isaanii. Bifa argitee warqii rabbi itti uffise. Akka habuuttaallee addaatee akka faranjiin jedhu tarii ammoo akka kasalaallee gurraacha hin jedhu akka gartee Afrikaanota biraa giddugaleessa khairul umuuri awsatuha siqaaya rabbi uffise bara arsii irratti maal taate kuni. Alhamdulillah jedhanii rabbi irratti farfachuu qaban. Kunillee special color rabbi isaanii file jechuun namni ufiin godhatu. Rabbuma isaanii kenne kanarratti illee gartee waan rabbiin farfatu arsiin akkuma jirutti akka waliigalaatitti bareedumaan akka addunyaatti tokkoffarra yoo kenne wanni nu raangesseef nu qaanyeessu tokkollee hin jiru. Wattakkallee. Akka nu deebinee bifa keenya ilaalan godhaa. Alhamdulillahi rabbil aalamiin kunillee rabbiin nu kenne eenyu nurraa fudhachuu hin danda'u. Dachii onnee gartee gaafa Afrikaa keessatti onnee jannata duniyaa kanas rabbitu nu kenne ka daawwatanii garteetiin hin ifatamne kana. Alhamdulillahi rabbil aalamiin yoo jenne malee wanni biraa wanni rabbii goonu hin jiru. Maalirra jirra amma? Waa'ee filannooti. Filannoo irra jirra. Kanaaf nama gartanii hubannoo qabu gara diiniitiin illee nama hubannoo yookaan muuxannoo qabu bulchiisaan illee barnoota idileetiin illee baratee bilchaatee nama jedhe nama diiniin illee bilchaatee namni akkasii osoo filatamee yoo ka dandayamu taate keessattuu namni afaan naannoo kana dubbatamu arabiffaa haa ta'u amaariffallee haa ta'u oromiffallee haa ta'u afaan haga 3-4 osoo beeki namni waa bulchu kun. Nama maraahu amantii san itti himuuf akkartee dandeettiin akkasiillee yoo jiraate baay'ee barbaachisaadha keessatti uf ijaaruurra
hawaasa ijaaruuf ufitti dhimmamurra hawaasaaf dhimmamuun agartee isa biratti caalmaa ka qabu namni akkasii filatamuun sunnaallee miti waajiba yookaan dirqama jedhee obligation akkasitti ilaala akka kiyyatti kanaaf xiyyeeffannaan akkasii godhamudha. Bulchiisa aadaa kama qaraxiitiin saantimii walitti qabanii har'a hagam arganne jedhan kunillee hin barbaachisu. Kunillee faayinaanshalii akka yerootii fi akka gartee hayxii hawaasichaallee shakkiilleen akka keessaa dhabamu kunillee qaroomina yerootiin wal qabatee haala saniin argitanii faayinaansii yoo ta'e baay'ee gartaniitiin hin barbaachisaadha jedha. Walumaa gala bulchiisni aadaa kun osoo hafee bulchiisa ammayyaawatti nama baratee fi sheeka barateen eega kana osoo garteetiin namuu socho'ee keessatti ammoo amantichaa fi gartee ikoonoomii kanallee wannummaan nu oofnu kun hundinuu keessattuu dhaloota dhufu haarawa kana dargaggeessa osoo ammate hawwii kenna wanni amantiin tunillee yookaan bulchiisni kunillee itti hafu eenyuree dargaggeessa kana akkasuma kan namni fooyyayaan yoo nama dura jiraate eega kana walillee dhiibu. Nama fooyyayaa ofii gadi olchitee ati ammoo isaa ol yoo jiraatte namni sunna caalaaf isuma ijaan laalaa ooltallee. Dalagaa dhiiftee isuma ofirraa waan eeyduuf kuni gartee namichuma sanitti burjaaja'ee namichuma san osoo laalu waan dhama'uuf namni jalqabuma gartee haguma walirra jiruun yoo gartee tiniin iddoo isaan malte kaayan walin laaluu waa hojjeta. Kuni inni bakka isaan maltu taa'uu qaba malee. Eegana iddoo nama biraa carraa nama biraa cufee hawaasallee akkam fayyadamaa hin taane waan godhuuf namicha isaa olii sanirraa hawaasni baay'ee waan fayyadamuuf isarraa xiqqoma waan fayyadamuuf iddoo isaan maltu innillee osuma laallatee akkasitti gartee nafilaa jedhu nama nafilaa jedhu tullee jira jedhanii sunillee hin barbaachisu. Ammoo ka zaahira bahee nafilaa jedhu suni kana isinii godha jechuun kun innillee filmaata Ameerikaarraa nafilaa kana isinii godhan kun achirraa qayyabachuun hin mala ka Ameerikaanotaati filmaanni sun ka warra diiniitii miti. Ka biraa ammoo kasanirra bada'attu jira. Ka garaa jalaan wal ijaaree ibaluun haa filluu jedhu uummata islaamaa iftoominaan ala garaa jalaan ati ibaluun harka itti baasi ati ibaluun harka itti baasi ka jedhutu jira. Kun isin barbaachisu. Wanni amantiidha wanni islaamummaadha waan akkasiin qeebaltu. Yoo namni illee arguu baate warra akka jedhu san rabbi waan arguuf eega kana namoonni sun yoo ay dhufillee rabbiin gargaaru. Nama gartee dhiibamee dhufu kana rabbiin gargaaru hawaasa biratti illee jibbama hin fashalaa. Dhibbaan dhibbatti hawaasni itti amanee jaalatee eega kana dandeettii illee qabu hubannoo qaba nu ceesisa jedhee namni hawaasni itti amanu bakka bu'uu qaba jenna akka waliigalaatitti rabbi filmaata kanarratti illee milkaa'inaan warra cehu rabbi nu haa taasisu osoo walitti hin buune osoo walitti hin mufanne osoo walitti hin gufanne galmaan nu maraa rabbi nu haa ga'u jedha asumarratti walitti mataa hidhuu barbaada. Walitti mataa hiitanii jalqabarratti wati seennu sagantaa wahii kan namni hedduun irratti sin gaafateeti namaaf ifa godhuu barbaadu tujiraan naan jettan waa'ee salaata musaafiraa. Waa'ee salaata musaafiraa. Waan kanarraa namni hedduun isin gaafate si'a. Namallee na gaafate anis wayita masaajida garagaraatitti salaatu dogoggoroota jiru hin arga. Hanqinnumaa ilmii fiqhiitifaa jedheet ima cal'isaa garuu carraa kanaan ammoo nama bira akka ga'u barbaada. Suni musaafirri tokko namni karaa deemu musaafir namni karaarra jiru tokko imalarra jiru tokko haala shanitti salaata gabaabsuu hin danda'u. Akka inni salaata hin gabaabsine isa godha. Akka salaata hin gabaabsine afur akka salaata afurii kana silaa lamuma salaataa imalaan tokko. Imalaan suni eega kana akka afur malee lama salaatuu hin dandeenye waan isa taasisutu jira. Inni tokkoffaan nama biyya keessa jiraatutti yoo hidhate. Imaamuma biyyaatti yoo hidhate guutuu salaatu qabu. Hawaasuma san waliin guutee salaatuu malee carraa gabaabsuu hin qabu. Rakata lamaan boodaa irratti illee itti hidhatu ka'ee itti guuta malee gabaabsuu hin danda'u. Jalqabumaa afuriin hidhatee bira gattaa'uu qaba. Rakatuma lamaan boodaa irratti yoo itti hidhate. Inni kun isa tokko. Inni lammataa imalaan tokko salaata roobetti dagate. Eessatti yaadate Shaashamanetti yaadate. Karaa deemaa jira. Salaanni sun salaata roobeeti. Ta karaa deemu tana gabaabsachuu danda'a. Ta roobetti dagate tana yoo Shaashamanetti yaadate afur godhee kafala imaluma sanitti.
وين لما قول انجرو salaanni salaata imalaati mi salaata qe'eeti amanaati tagandaati indagate malee iddoo jireenya isaati dagatee waan achitti yaadateef ani imala jira jedhee salaata qe'ee san gabaabsuun danda'u inni lama jenne inni sadaffaa salaata imalaan kun salaata imaama biyyaatti hidhate iddoo kana wuduuni harkaa faduun hin malaa miree wayita tokko wudu'a balleessi fakkeenyaaf wudu'a balleessee bahe imaama kanarraa hiikkatee baheet ala bahee maal godhe wudu'a isaa godhee wayita inni ol deebi'u imaamni illee salaate biyyi illee salaatte yaate inni kophama isaa jira amma haala adda jiru kanatti an adda jira jedhee salaata isaa san gabaabsatee lama salaatuu hin danda'u kama ofii iqaamu kana maaliifi salaanni isaa tun irra deebiidha malee salaata jalqabaa gartee ofiidhaa iqaamaa godhee salaatuu miti. Irra deebii waan taateef salaanni inni irra deebi'u ta jalqabaa sun hagamiin itti seeneen afuriin itti seeni waan imaama biyyaatti hidhateef kanaaf salaata tanallee gartee afur malee argiteetiin gabaabsuu hin danda'u kophaa jira jedhee gabaabsuu hin danda'u salaanni dura imaama waliin salaatu sun adaa'a jedhamti maqaan isii kaashaashamane itti yaadateetiin ammootu yeroon isii dabre kafalu sun qadaa'a jedhamti urfii yookaan aadaa warra fiqiititti salaanni ammoo gartanii eegaa imaamatti hidhatee harkaa baddee xaaraa haara'umsee itti deebi'eetun i'aadaa jedhamti. Ta dabrite irra deebi'e. Inni shanaffaa fakkeenyaaf boolee seente amma nama salaatutti dhufte. Namtichi kun imalaa akka kiyyaati moo nama geegessituu namuma imaluufaa geegessuuf ay dhufee hin wallaalte. Namichi salaata keessaree hin dubbatu. Yoo itti hidhatte namni kun warra biyyaatii imalaa miti jettee itti hidhachuu qabda. Asliin namni biyyuma jiraachuudha asli marratti niyyaa kee ijaarta. Kun rakkoon qabu. Eega kana afurima waliin salaatta jechuudha. Yookaan yaga inni geeffatu eeyidee adda ta'e iqaamattee yoo jette malee. Haala kana shananitti argitee salaata gabaabsuun hin danda'amu imalaan tokko gabaabsuun hin danda'u waan jedhu zamana kana namni imaluu guddata waan ta'eef ganaa carraa kanaan balballoomsuu barbaada tarabbiillee asiin keessa habuutu ka ta'arsoomaa qofa ofuun gaarii miti osuma barbaachisuu jechuudha akkasitti kanallee asumaan hubachiisuu barbaada jazakumullahu khairan bagan yaadachiiftani wallahi yaada bareeda yaadachiisa bareeda waan namni hedduun itti rakkatallee dogoggoras dogoggorri ammoo wallaalan komatan jedhee kaadura dabreen komannu ammarra ammoo yoo hubatan itti cimanii ganaa salaata isaanii kallattii kanaan geegessuun dirqama ta'a. Waa'ee masalaataatiin wal qabatee namni tokko imalarra jira. Haala imalarra jiruun zuhurii asritti achi niyyateeti asirra salaatuuf osoo eegu daguun ta'itti shaagalamuun ta'itti magriibni itti gaha. Maal godha salaata kanneen lamaan isaa? Kadaa baasamaa kana. Eega dagateerra rakkoon salaataa wama lama ja'a nabiin keen annoo muwannisiyaan hirribaan yoo salaanni jalaa tare tarii daguudhaan yoo dabarse namni rafee waytuma dammaqe salaatu ka dagatillee waytuma yaadate ka shaagalee dhama'eetiin sunillee dagumaa wal qabata waytuma garteetiin hin bayyanateetiin hin boqate kana salaatuudha kafaluudha akkuma isiin jirtu tuma rakkoo. Jazakumullahu khairan. Hayyee kabajamtoota daawwattoota Zaad Podcast ustaaza keenya Sheek Adam tafsiraa waliin sagantaan qabannee dhiyaanne kana fakkaata hundi keessan iyyuu irraa fayyadamtan itti bohaartan jedhee abdii qaba sagantaa biraatiin yeroo itti aanu haga walitti deebinutti wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nagayaan jiraadha. Barakallahu fiikum. Zaad Podcast.